Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maayaa Show kun odeessa Maayaa Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabota as bahuuf qopheeffaman irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Kitaabni seenaa Magannee jedhuun moggaafame yeroo dhiyootti eebbifamuudhaan dubbistootaaf akka dhiyaatu odeeffannee jirra. Kitaabni kun seenaa gootichaa Koloneel Haajii Mahammad Quuxaa Dambiirratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, qumbii canaa Kuubiitiin barreeffame. Seenaa goota kanaa qoratanii qindeessuudhaaf waggoota 5 kan fudhate yoo ta'u, fuula 250 qindeessuudhaan dubbistootaaf dhiyaatee jira. Koloneel Haajii Mahammad Quuxaa Dambiin itti aanaa gooticha Jeneraal Waaqoo Guutuu ta'us kan odeeffanne yoo ta'u, eebbi kitaabni seenaa isaarratti hundaa'e kunis magaalaa Finfinneetti yeroo dhiyootti taasifamuudhaan dubbistootaaf akka dhiyaatus barreessicharraa odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun kitaabni asoosama dheeraa Aagii jedhuun moggaafamee fi Baay'isaa Nuguseetiin barreeffame dubbistootaaf dhiyaachuuf ta'uu odeeffannee jirra. Qabiyyeen kitaaba asoosama dheeraa kanaa aadaa fi duudhaa irratti hundaa'uun dhugaa galchuu irratti xiyyeeffachuu isaatis odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanumaa sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii.